abbaa keenyan karaa addaan waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Kadhata gootaniif dhugaadhumaa jireenya keenya gara qilleensa samiitti kan ol fuudhu kadhata akkasiitiif Waaqa guddaa galateeffanna. Amma immoo kallattiidhaan qorannaa keenya guyyaa irraatti seenna. Qorannaan keenya guyyaa irraa Roomee ergaa gara warra Roomee boqonnaa lammaffaa irraa jalqabneetiin jenna jechuudha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa akka jedhaa oduu boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hin jalqabin 1 lakkoofsa gara dhumaa 32 irratti akka abboomii waaqayyoo warra kan akkasii godhaniif duuni akka isaaniif ta'u hin beeku. Haa ta'uyyuu malee ofii isaaniitii kan akkasii hin godhu. Kana gochuu isaanii duwwaa otoo hin ta'in warra kana godhanis ba'eessa gootan hin jedhu jedha. Gubbaarratti warra waaqayyoon beekuu didanii, seera waaqayyoo warra ejjechuu didanii, sammuu fedha foonitti gadhiifaman, warra qalbii hin qabne, warra dubbiin jaalala of keessaa warra hin qabne, warra akkasiisan yeroo godhee dubbatee hin jedhu. Warra kana raawwatan duwwaaduu hin taane warra isaan warra raawwatan kanaanis ba'eessa gootan jedhaniif adamni wal fakkaatu akka isaaniif eegamu lafa ka'a. Dole boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa immoo akkas jedhee jalqaba. Kanaafis ati yaa isa nama biraatti faraddu waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettuuf firdii isaatti faraddeen ofitti faradda jedha. Maalidha wanti namni hojjete? Wanti anis hojjedhe wanti namatti faradu yeroo baay'ee namni cubbuu hojjette jedhee kan namatti faradu. Yakka hojjette jedhee kan namatti faradu. Macaafni qulqulluun ammoo ittiin faradinii jedha. Atillee wama namichi sun hojjete maal taateetta waan ta'eef hojjetteetta waan ta'eef jedha. 1:29 irraa mee waan achirra jiru sanni ilaalla. 1:29 irraa yeroo qorannu jal'ina, hammina, sassata, gadhummaa hundumaa kanaaf hin hinaafu, hin ajjeesu. Mee hinaafneen beennu, ajjeefneen beennu yooma xiqqaate garaa keenya keessatti. Nama lolleen beennu, gowwoomsineen beennu yoo xiqqaate. Eessa jirta yoo jedhan utuma bakka jiru saniin hin gahin ispeeshaalii karaa bilbilaa kanaan dhufeera kun as ga'eera hin jennee soban dubbannee waan dhoksaa namaa mul'isuuf iccita namaan baafne nama hamanneen beennu yoo xiqqaate waa'ee nama hammina hamaa dubbanneen beennu hamanneen beennu waaqayyoon jibbuu humna nama irratti ka'uu of hafuu of jajuu hamaa lafaa fuudhanii bixxiiluu isaan kunniin warra yakka cubbuu ta'anidha jechuudha. Yoo xiqqaate hundi kennayyuu kanneen keessa tokko yookaan lama raawwanne. Garuu wanta addaan godhe maali? Dhiifamni yoo dhiifama gaafane dhiifamni maal ta'eera? Nuuf godhameera. Dhiifamni kan nuti godhanuuf godhamu obboloota keenyaaf faraduu yoo dhiifneedha. Obboloota keenyaaf dhiisuu yoo barreedha. Kanaaf macaan maal jedhaa? Kanaaf ati sayaa nama biraatti maal gootu jedha? Faraddu. Waan itti qabattu hin qabdu. Ati inni namatti faraddu isuma namichi sun hojjete waan hojjettu firdii isaatti faraddeen ofittis maal goota jedha? Hin faradda jedha. Ofii keettis hin faradda jedha. Kanaaf gaafa namatti farannu wanti nu yaadachuu qabnu maal dhiifama nuuf godhameera? Eessaa fayyine? Eessaan waan akkamitti waaqayyo dhiifama nuuf godhe waan jedhu yaaduun baay'ee barbaachisa. Yoo akkas hin taane dhugaadhumatti eebbi nuuf malu akka inni nurra dhufeetiin jedhu yookaan ammootu wanti nuuf dhufeetiin jedhe jechuudha. የደወሉላቸው ደንበኛ tole kanaaf kallattiidhaan akkuma amma lakkoofsa tokko irra ilaaluuf jenneet hin jenne nama biraatti faraduurraa of eeggachuu qabna. Gaafa nama biraatti farannu murtiidhuma qajeelaa ofitti dabarsaarra jechuudha. Nus cubbama akkasii waan taaneef. Lakkoofsa 2 irraa nuyi garuu firdiin waaqayyoo inni warra waan akkasii hojjetan irratti dhufu qajeelaa akka ta'e beekna jedha. Kanaaf waaqayyo firdii inni faradu akkamitti? Firdii qajeelaadha. Nama waa hojjetetti uummanni hojjetetti farada jechuudha. Nuttis haa ta'u nama sanitti haa ta'u murteen kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Aniifis garuu namatti murteessuu hin qabnu sababni isaa murteedhuma namatti murteessineen nutti murtaa'a waan ta'eef. Nuuf ka godhame maalidha? Araaratu nuuf godhame. Akkasitti sila boqonnaa 1:9 akka 31tti ilaalaa turre waan ta'eef jechuudha. Ati yaa namaa warra waan akkasii hojjetanitti faradda. Ofii keetii immoo isuma sana yommuu gootu firdii waaqayyoo jalaa baqattee akka baatu sitti fakkaataa jedha. Kan baatu sitti fakkaataa jedha. Nutti hin fakkaatu. Dhugaadhuma firdii waaqayyoo jalaa ba'uu hin dandeenye. Kanaaf
aniif isin wanti gochuu qabnu maaltu jira ka jedhu xiyyeeffannaa addaa barbaada jechuudha. Xiyyeeffannaa addaa barbaada jechuudha. Mee dhaabannee ufaa laallu. Murteen nuti guyyaa guyyaan namatti murteessinu maal fakkaata? Maal fakkaata? Jireenya keenya keessatti adeemni nuti samiif godhaarru adeemsa akkamiiti? Wanti jedhu xiyyeeffannaa waan barbaadu jechuudha. As keessatti walii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Walii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Murteen ka'ee nuti ka waaqayyooti. Nu wanti gochuu qabnu maalidha? Walii kadhachuu. Walii kadhachuu qabna jechuudha. Walii kadhachuu qabaannees hin jenne jechuudha. Kanaaf obboloota kiyya jireenya keenya deebinee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Mee guyyaa kana nama meeqatti murteessaa oolla? Nama meeqatti murteessaa oolla? Jireenya keenya. Kanaaf Roomee irratti achis kanuma gootaa murtee waaqayyo jala maal hin taatu jedha. Hin baatu jedha. Murtee waaqayyo jala hin baatu jedhee kaayetiin jedha jechuudha. 14 yookiis baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaaree jedha. Gaarummaan waaqayyoo gara geeddarannaa yaada garaatti akka si geessu hin hubatturee jedha. Kanaaf barsiisaan Xibabuun yoo namni isin bilbila nama jalaa kaasaa yoo iddoo qabaattan. Okay. Yookiis baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaaree jedha. Ati jiraattee hadhaan baate waan waaqayyo maal si godheef waan gaarummaa sitti agarsiiseef waan nu obseef waan nu danda'eef obboloota ko. Kanaaf nuti obboloota keenyaaf maal gochuu qabna? Obsuufii qabna. Danda'uufii qabna. Argitanii? Danda'uufii qabna. Yoon dandeenyuuf ta'e, yoon obsinuuf ta'e, nuufis hin danda'amu, hin obsamuuf jechuudha. Okay. Barsiisaa Xibabu iddoo qabdu namaa? Qaba. Okay, yoo isin bilbilaniif nama jalaa kaasaa. Okay, itti fufnaa dhiifama. Yookiis baay'ina gaarummaa isaa obsa isaa fi siif danda'uu isaa salphaatti ilaaltaaree jedha. Nuti adda kan jiraannee waan maal taaneef obboloota ko. Waan nuuf laafee qofaadha. Waan nu danda'eef qofaadha. Akkas hin ta'u taanaan har'a hin geenyu turre obboloota ko. Har'a hin geenyu turre. Kanaaf maal jireenyi keenya akkamitti waaqa wajjin deemaaraa waan jedhu uf qoruun baay'ee barbaachisaadha. Uf qoruun baay'ee barbaachisaadha. Gaarummaan waaqayyoo gara geeddarannaa yaada garaatti akka si geessu hin hubatturee jedha. Nuuf obsuunsaa garamitti nu geesseetiin jedha? Gara garaa geeddarannaatti nu geesseetiin jedha. Yoo akkas hin ta'u ta'ee yoo nuuf danda'uusaa nuuf obsuusaa hin ilaallu ta'ee okay. In danda'u ta'e bilbilli koo dhagama sagaleen koo isin biratti. Tole. Kanaafi gara gaarummaatti gara qalbii jijjiirrannaatti nun geessu yoo ta'e jedha laa argitanii. Hamminaaf akka nu qopheesseetiin jedhu. Akkasuma namoota biraatiifis yakka namaatti murteessuu keenya dura araarri akka nuuf lakkaa'amee nama saniifis akka lakkaa'amee beekuun baay'ee barbaachisa. Lakkoofsa 5 irraa mata jabina keetiif yaada garaa keetii geeddarachuu diduu keetiin garuu guyyaa dheekkamsaatiif guyyaa firdii waaqayyoo inni qajeelaan itti mul'atu dheekkamsa ofirratti walitti qabda jedha. Argitanii? Dheekkamsa waaqayyoo maal goota jedha? Ofirratti walitti qabda. Maal ta'uu keetiin? Qalbii jijjiirrachuu yeroo araara siif kenname siif obsuusaa siif danda'uusaa beettee gara qalbii jijjiirrannaatti deebi'uu dhabuu keetiin. Kun namatti murteessuunis gara qalbii jijjiirrannaatti akka nu dhoofne lafa kaayetiin jedha jechuudha. Waaqayyo nama hundumaaf adduma addaan akkuma hojii isaatti isaaf maal godha jedha hin kennaaf jedha. Akkuma hojii isaatti waaqayyo waaqa murtee qajeelaa murteessuudha. Nama hundumaafuu akka hojii isaatti kennaaf. Hojii murtee waaqaaf dhiifnee wanti nurraa eegamu akkuma nuuf obsame akkuma nuuf danda'ame nus walii obsuu qabna nus waliif danda'uu qabaanneetiin jenna jechuudha. Argitanii? Waliif obsuu qabna waliif danda'uu qabaanneetiin jenna. Kun soba wajjin hiriyyummaa qabaadhaa soba dhossaa jechuu miti. Cubbuu dhossaa jechuu miti. Cubbuun cubbu jechuu qabna garuu namichaaf maal gochuu qabna?
obsuu waliif danda'u itti murteessuu hin qabnu jechuudha. Lakkoofsa 7 inni warra obsan warra gaarii hojjetan ulfina hin darbine jireenya hin banne waaqayyo biraa argachuu barbaadaniif jireenya bara maal godhaa jedha in kennaaf jedha. Maalidhaa waan gaarii hojjechuun obsa wanti jedheef maalidha? Warra obsaan waan gaarii hojjetan. Waan gaarii hojjechuun dadhabbii of keessaa qaba jechuudha obboloota ko. Qorumsa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf waan gaarii hojjechuudhaaf maaltu barbaachisa? Obsatu barbaachisa. Obsaan qabnu yoo ta'e waan gaarii hojjechuun in ulfaata jechuudha. Inni nuti hojjanne nu deebuu dhabuu danda'a. Nuti gaarii hojjanne hamminni nu deebuu danda'a. Kanaaf obboloota ko waan gaarii hojjechuun maal gaafata? Obsa gaafata. Obsa gaafateetiin jedha. Inni warra obsaan waan gaarii hojjetan guddina ulfina hin darbine jireenya hin banne waaqayyo biraa barbaadaniif jireenya bara baraa isaaniif maal godha jedha in kennaaf jedha. Guddina ulfina jireenya hin dabar. Warra obsaan waan gaarii maal godhan hojjetan. Namoota warra ofittoo warra dhugaadhaaf abboomamuu didan seera waaqayyoo malee jiraachuuf abboomamaniitti garuu beekamsi in dhufa jedha. Ila yeroo hundumaa faallaan qajeela abboomii waaqayyoo eeguu dhabu seera waaqayyoo malee jiraachuu. Faallaan jaalalaa jibba oduu hin taane ofittummaa of jaalachuu. Ofittoo jedha warra ofittoo selfishness isa jennu san jechuudha. Kanaaf isaan kana maaltu eeggata? Beekamsa waaqayyootu eeggateetiin jedha. Lakkoofsa 9 dhiphinnii fi gidiraan lubbuu nama hamaa godhuu hundumaatti hin dhufa jedha. Dhiphinnii fi gidiraan lubbuu nama maal godhuu hamaa godhuu hundumattuu hin dhufa jedha. Ni dhufa jedha. Okay. Guddinni, ulfinni, nagaanis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf in kennamaa. Kunis duraan dursee nama Yihuudiif akkasumas nama Yihuudii hin ta'iniifis in kennama jedha. Maal jechuu barbaade? Duraan dursee nama eenyutiif? Nama Yihuudiif. Itti aansee nama Yihuudii hin ta'iniif. Kana jechuun ifti jalqaba kan ifeef jalqaba maal godheetiin jedha jechuudha. Jalqaba itti gaafatamummaa fudhateetiin jedha. Kana jechuun balballi araaraa dursee yeroo baay'ee maal jedhu adventistotaaf cufamaa yeroo jedhani in dhageenyaayu. Waan tokko jira obboloota tokko dubbiin barraa'eeru. Jechi kun rakkoo bara booddeetti qophaa'u kan jedhu irratti kameera soorsiin isaan jiru. Namichi akkasuma kaa'eera. Jecha kanarra waa tokko jechuu barbaada. Balballi araaraa haala sadiin cufamu. Tokko namni yeroo du'e. Lammaffaa kanaan dura qorataa turreera. Hafuura qulqulluu arrabsuu samiirraa of kutuu. Inni sadaffaan Yesuus Kiristoos iddoo araaraati yoo ba'e ixaana gadi darbatee dhumate yeroo 3 raawwate yeroon jedhamu yeroo 3. Tokko yeroo uumamni namaa yeroo xumurame maal ta'eera jedhame? Raawwateera jedhame. Lammataa fannoo irratti Kiristoos yeroo fannifame maal jedhe? Raawwateera jedhe. Inni sadaffaan yeroo Kiristoos iddoo qulqulluu isa qulqulluura caalu keessaa maal godhu jechuudha? Ba'u jechuudha. Kanaaf obboloota koo mee dhaabannee jireenya keenya of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Carraan dura nuuf kenname gaarummaa qofaaf miti. Carraan dura nuuf kenname gaarummaa qofaaf miti. Mee dhaabannee deebinee haa laallu ammallee jechuudha. Dhaabannee deebinee haa laallu. Okay. Akkas jedha lakkoofsa 11 irraa. Waaqayyo nama wal maal hin godhu jedha hin caalchisu. Gaarummaanis dura warra Yihuudiif achiin booda namoota addunyaatti hamminis akkasumas guddinis ulfinnis nama waan gaarii hojjetu hundumaaf in kennama. Kunis duraan dursee nama Yihuudiitiif akkasumas nama Yihuudii hin ta'iniifis jedha. Kanaaf jalqaba carraan Kiristoos eessaa dhalate? Yihuudiin keessaa dhalate. Carraan isaanii kenname. Garuu dhumarratti isaan irraa carraan gara eenyutti garagale? Gara uummata nutti jechuudha. Nuti carraa arganne jechuudha. Warri seera utuu hin qabaatin yakkan hundinuu seerichi utuma hin ilaallamin in dhumu. Warri seera qabatanii yakka hundinuu seerichaan ittiin faradama jedha. Amma fakkeenyaaf kanaan dura namoonni baay'ee yeroo baay'ee gaafii gaafatu. Utuu seerri waaqaan hin kennamne namoonni achiin dura turan maal jedhan jedhu. Adhallee haa ta'u dhugaa kana hin barre hoo uduu lubbuun isaa darbe hoo jedhu gaafiin jedhu baay'ee gaafatama yeroo baay'ee.
obbolota koo. Nama hundumaa keessaa mi'a gara lakkoofsa 14 gad dubbisee kan itti deebi'a. 13 irraa warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelotan ta'u. Warri seerichi abboomu warri godhan garuu irran deebi'a. Warri seera dhaga'an Waaqayyo duratti qajeelota hin ta'an. Warri seera maal godhan? Dhaga'an. Waan seerichi abboomu warri godhan garuu qajeelota maal ta'u jedha? Hin ta'u jedha. Kanaaf dhaga'uu qofaa miti kan irraa eegamu jechuudha. Isa dhageenye maal gochuu qabna? Hojiitti hiikuu qabna jechuudha. Seera Waaqayyoo dhaga'uu qofa osoo hin taane isa dhageenye hojiitti hiikuutu nurraa eegama jechuudha. Yihuudoota kan ta'anii kan hin ta'in warri seericha hin qabne uumama isaaniitiin waan seerichi isaan irraa barbaadu yoo hojjetan yeroo seericha hin qaban ta'e iyyuu isaan ofuma isaanii keessaa seera qabu jedha. Look, namoonni dhugaan kun uduu isaaniin ifne du'e hin baduu jennee jala muruu hin dandeenyu. Namni hundinuu ifuma isaaniif itti gaafatama miti. Ifa isaaniifeen itti gaafatama jechuudha. Warri uduu seerri kun hin kennamiiniif jireenyi isaanii darbe seera uumamaatu jira sammuu namaa keessa. Hamaaf gaarii kana godhi san hin godhin ka jedhu jechuudha. Hafuurri Waaqaa warra namanne ala taa'ee isaan geggeessa. Kana jechuun yaada Waaqa ergamoonni dhaqanii naannoo isaatti buufatanii kana raawwadhu kana hin godhin. Ergamoonni qulqulloonni karaa qajeelaa irra yoo isaan geggeessanii ergamoonni hamoon ammoo karaa akkamii irra nama geggeessu? Karaa du'aa irra jechuudha. Isa tokko dhageenyanu yookiin ergamoota isa qulqulluu samiidhaa dhufan yookiin immoo ergamaa seexanaa jechuudha. Inni kun akkanuma namni hundinuu qajeelfama kanaan yeroo geggeeffamu arginees hin jenne jechuudha. Yoon jedhu warra amananii jedhan Kiristoos onnee isaanii irra taa'ee yoo isaan geggeessu warra namanne ammoo bakkeedhaa lakki kanan godhi yeroo jedhu garuu fedha isaa daangaa maal hin seenu. Amma normally yeroo kun manaa ba'uuf waa gochuu barbaannu kanan dubbatin kana dubbatu kanan godhin kana godhi yaanni jedhu nu keessa wal murama jechuudha. Kanaaf Roomeen boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kan inni jedhaaru warroonni utuu seera hin beekin Yihuudoota kan hin ta'in warri seericha hin qabne jechuudha. Uumama isaaniitiin waan seerichi isaan irraa barbaadu yeroo hojjetanii yoo seericha hin qaban ta'eyyuu isaan ofuma isaaniitii keessaa seera qabu jedha. Kun seera uumamaa jedhama. Qajeelfama uumamaatiin namoota maal ta'an geggeeffaman. Roomee boqonnaa 1 keessatti ilaaleera. Especially boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irratti waan tokko ilaalla akkas jedha. 1:20 irratti. Ulfinni Waaqayyoo isa hin duune bifa nama isa du'uu 20 irraa Waaqayyoon utuma beekanii akka Waaqayyootti 21 raan dubbise 20 irraa bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaan isaa erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbifamee yaadatti argamuu hin danda'a. Waan akkamii irratti obboloota koo waan inni uume irratti. Kanaaf namni uumama keessaa Waaqayyoon baruu maal godha jechuudha? Hin danda'a jechuudha. Hin danda'a jechuudha. Kanaaf uumama sammuu isaa keessa waan jiruun akka inni itti faradamu lafa kaa'eetiin jira jechuudha. Namni hundinuu sammuu isaa keessa yoo jedhu uumama irraa qajeelcha yoo barate udu namni ittiin inni qajeelfama sirna waaqummaa sirna waaqa hordofuu sirna jaalalaa hubachuu akka inni danda'u lafa kaa'e isumaan itti faradama jedha. 15 irraa isaan hojii seerichi abboomu garaa isaanii keessatti akka caafame jiru in agarsiisu. Dhageettiin garaa isaanii akkasumas yaadni garaa takkaa isaanii hadheessan takkaa immoo isaaniif falman waa'ee kanaaf dhugaa ba'uu isaaniiti jedha. Garaa isaanii keessatti takka isaan hadheessa takka immoo maal isaan godha jedha. Isaaniif falma jedha. Kun caafata dhageettii garaa isaanii akkasumas jedha. Garaa isaanii keessa jiru kanaan akka inni itti faradamu lafa kaa'a. 16 irraa akka wangeelaan barsiisutti guyyaa Waaqayyoo harka Yesuus Kiristoosiin dhoksaa namoota bakkeetti baasee faradutti wanti kun hin beekama jedha. Guyyaa san dhoksaan namni keessatti hojjetu hundinuu maal ta'a jedha? Bakkeetti baa jedha. Bakkeetti baa jedha. Hadha hundi kennayyuu araaraan fayyine ayyaana gooftaa Kiristoositiin fayyine ayyaana gooftaa Kiristoositti qajeellummatti nuun lakkaa'ame dhumarratti Kiristoos gaafa dhufu garuu hunduma kennaafuu akka hojii kennaatti nutti farada jechuudha.
akka hojii keenyaan akka nutti faradu lafa kaa'a. Lallaba 12:14 irratti Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdii hin kenna jedha. Firdii hin kenna jedha. Tokkoffaa Qorontos yeroo qoran 4:5 irraa kanaafis yeroon utuu hin ga'ini gooftaan utuu hin dhufini isinis hin faradinaa. Innoo waan dukkana keessatti dhokatee jiru ifatti yaada garaa namaa bakkeetti hin baasaa. Gaafas adduma addaan Waaqayyo biraa galata argachuuf jirra jedha. Lammaffaa Xiimotewos 2:8 irraa akkas jedha. Lammaffaa Xiimotewos 2:8 irraa Yesuus Kiristoos isa warra du'an keessaa kaafame isa sanyii Daawit keessaa dhalate akka an wangeela koo keessatti lallabetti maal godhu jedha. Yaadadhu akkuma sitti lallabametti qabadhu jedhee Xiimotewositti dubbata Phaawulos. Kanaaf Kiristoos akka nu lallabametti onnee keenya keessatti maal gochuu qabna? Qulqulleessuu qabaanneetiin jedha. Nama biraatti faraduu dhiisuu qabaanneetiin jedha. Hubadhaa. Lakkoofsa 17 irraa hundi keenya jireenya keenya keessatti amma ammaatti kalaaluu qabnu namatti faraduu dhiifnee qajeelummaa obsaan hojjechuu akka qabnudha. Qajeelummaa obsaan 17 irraa ati garuu ani Yihuudiidha ofiin hin jetta. Seerri anaaf jira jettee in amanatta. Waaqayyo dhuunfaa kooti jettee of hin jajja jedha. Waaqayyo kan dhuunfaa kooti jettee of hin jajjaa. Seera qaba jettee of jajjaa. Jaalala Waaqayyoo beekta. Seerichaan barsiifamtee isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftee hin himta. Waaqayyoon qaba jetta. Seeran qaba jetta. Jaalala Waaqayyoos beeka jetta. Seera isa ta'uuf isa hin taanes gargar baaftee hin himta. Hubadhaa. Jaamotaaf karaa agarsiisa. Warra dukkana keessa jiraniif ibsaa akka taate ofiin amantaa jedha. Damarraa. Seericha keessatti beekumsaa fi dhugaa isa bifa macaafaatti qophaa'e waan argatteef gowwootaan gorsita. Wallaalotas maal goota jedha? Hin barsiifta. Yoo akkas ta'e immoo ati warra kaan biraa kan barsiiftu ofii kee immoo hin barsiiftu hin hatin jettee utuma lallabdu sorry ofii keetii immoo hin hatta miti hin ejjin hin jetta. Ati immoo hin ejjita miti ati waaqayyoolitti tolfamaa hin ciggaata. Galma isaanii immoo hin saamatta miti. Amma sirratti kan jedhaaru waan lallabdu waan jiraattu waan dubbiftu fakkaattuudha. Waan jiraannu, waan dubbannu, waan lallabnu, waan beennu fakkaachuu qabna. Waaqayyoon beeka jetta, seera Waaqayyoo beeka jetta, jaalala Waaqaa beeka jetta, barumsa baradheera, ogummaan naafifeera jetta, namoota dukkana keessa jiran gara ifaatti, wallaalota gara qajeelinaatti na waama jetta. Ofii keetii garuu maal godhaatta jedha. Ofii keetii immoo maal godhaatta jedha. Hin hatin jetta garuu nattuu jedha. Hin ejjin jetta garuu ejjitaa jedha. Ati waaqayyoolitti tolfamaan ciggaata garuu galma isaanii immoo isaa mattaa miti. Seera Waaqayyoo qabaachuu keetiin of hin jajja. Seericha cabsuu keetiin immoo maqaa Waaqayyoo hin salphifta miti jedha. Seericha ofii hin qaba jetta ofii immoo seera maal goota jedha. Hin cabsita jedha. Kun karaa addaan obboloota koo nu ilaallata. Hubadhaa nu ilaallata. Sanbata eenna jenna. Sanbata hin qabna jenna. Ofii keenya garuu sanbata kan cabsu eenyudha? Seera 10 keessaa seera tokkoffaan anaan ala waaqa biraan waaqessin jedha. Maqaa koo dharaan hin kaasin jedha seerri sadaffaan. Yoo xiqqaate maqaa waaqaa sobaan yeroo meeqa waamu? Obboloota keenya jibbina. Araarri Waaqayyoo nu lakkaa'ameeti malee, nuuf obseeti malee, nu danda'eeti malee adda jiraachuun kenna nama nuuf malu hin turre. Waan nu obseef, waan nu danda'eef, waan nu baadhateef maqaa Waaqa keenyaa kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf akkas jedha akkuma caafamee jiru sababii keessaniif maqaan Waaqayyoo jedha. Sababii keessaniif maqaan Waaqayyoo warra Waaqayyoon hin beekin gidduutti arrabsamaa. Sababii eenyutiif? Sababii keessaniif maqaan Waaqayyoo warra Waaqayyoon hin beekin fuulduratti maal ta'a jedha? Hin arrabsama jedha. Isaayyaas 52 lakkoofsa 5 irraa fudhatame. Sabni koo wanta tokkoyyuu utuu hin argatin ergaa fudhatame amma immoo asii maalan qabaree warri isaan moo'an isaan hin boossisu yeroo hundumaa maqaa koo hin arrabsamu. Yeroo hundumaa maqaan koo maal ta'a jedha? Hin arrabsama. Maqaa isaaniitiif obboloota koo
maqaa keenyaaf maqaan Waaqayyoo akka hin arrabsamneef of eeggachuun baay'ee nurraa barbaachisa. Kanaaf isa dhageenyetti, isa waamamnetti, isa dubbifnetti, isa beennetti jiraachuu jireenya mul'isuutu nurraa eegama jechuudha. Waan seerichi abboomamu hundumaa yoo goote jedha. Amma 25 irraa kan jiru roobatti itti xiyyeeffadha. Waan baay'ee keessa kootiin na barsiisedha. Waan seerichi abboomamu hundumaa yoo goote dhagna qabannaa siif waa'ee hin baasa. Dhagna qabannaan siif waa'ee hin baasa. Seericha irra yoo darbite garuu dhagna qabachuun kee akka waan dhagna hin qabatinitti hafteetti lakkaa'ama jedha. Akka seera Israa'elootaatti dhagna qabachuun Yihuudiin nama taasisa. Yoo dhagna hin qabanne maal ta'uu hin dandeessu? Yihudummaatti akkasii makamuu hin dandeessu. Garuu jedha dhagna illee qabattee akka seerri sirraa eeggamutti hin jiraattu yoo ta'e dhagna qabachuun kee homaa dhimma siin baasu jedha. Waldaa kanatti waamamne waldaa dhugaa qabduudhi jedhamne jireenya dhugaan kun qabu yoo hin jiraannu ta'e waldaa kanatti waamamuu maal nu fayyada? Waan tokko waan nu fayyadu hin qabu. Waldaa kanatti makamuun keenya ergaa dhugaa fudhachuun keenya jireenyaan dhugicha yoo mul'ifne. 26 namni dhagna hin qabatin immoo waan seerichi gaafatu yoo eege dhagna hin qabatin hafuu isaa akka dhagna qabataatti hin lakkaa'amuufiirra jedha. Kun dubbii baay'ee sodaachisaadha. Dhagna maal hin goone namni kun hin qaban. Garuu mootu jireenyi isaa akka nama maaliiti? Akka nama dhagna qabateeti. Abboomii isaatiin walii galee dhugaa wajjin walii galee jiraata. Dhagna hin qabatin hafuunsaa akka dhagna qabannaatti isaaf maal hin ta'ure jedha. Isaaf hin lakkaa'amure jedha. Laalame. 27 egaa namni akka uumametti utuu dhagna hin qabatin hafe waan seerichi abboomamu raawwatu sittiin farada. Ati seericha caafame utuu qabdu utuma dhagna qabattus seericha irra hin daddarbita jedha. Seericha qabdaa dhagna illee qabatteetta garuu jireenya keetiin maal taata jedha. Seera irra hin daddarbita jedha. Kanaaf namichi akka dhalatetti jiru namichi dhagna hin qabatin sun garuu seera Waaqayyootti qabatee namni jiraatu sun maal godha jedha. Siif faraduuf jira jedha. Obboloota keenya dhugaa hin qabna jennee dhugaatti hin jiraannu taanaan warroonni utuu dhugaan kun hin galiniif bakkee taa'anii dhugaa kana garuu jireenyaan jiraataaran isa barraa'een isa iseef jiraataaran maal jedha macaafni qulqulluun warroonni galamootaan akkas hin dursine maal godhe jedha. Uf eeggadhu jedha miti. Uf eeggadhu jedha. Warroonni bakkeedhaa dhufan akkas hin dursineef uf eeggadhu jedha. Hoolota koo bakkeedhaa nan waama jedha Wangeela Yohaannis keessatti. Isaan sagalee koo maal godhu jedha? Hin dhaga'u. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u jedha. Kanaaf utuuma dhugaa kana keessa jirru dhugaaf abboomamuu dhabuun kenna bakkeetti akka nu hambifneef jireenya keenyaan ciccinee dhugaa irratti jireenya jiraachuu qabna. Macaafni qulqulluun akkana jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:4 irratti. Isa keessa maaltu ture jedha? 1:4 jireenyi isa keessa ture jedha Yesuus Kiristoos. Jireenyichis ifa namootaa ture jedha. Jireenyi eenyu? Jireenyi Kiristoosii. Kanaaf isin ifa biyya lafaati gaafa jedhu jireenya eenyuti jechuudha? Jireenya Kiristoosiiti jechuudha. Jireenya jechuudha. Yoon jiraannu ta'e dhugaan beenna jennu, dhugaan lallabna jennu gatii akka qabne nutti dubbata jechuudha. Haga 29 mee dubbannu 28 irraa namni bifa isa bakkeetti mul'atuun Yihuudiin waan ta'eef Yihuudii dhugaan ta'uu dhagna qabannaa foonii dhagna qabannaa dhugaa hin ta'u jedha. Bakkeedhaan adventistii ta'uun keenya adventistii gochuu danda'a? Maqaa adventistummaa qabachuun keenya adventistii nu taasisuu danda'a obboloota koo? Dhugaa adventistiitti qabannee jiraachuu keenya dhugaa jireenyaa yoo jiraanne malee maqaa qabannee kitaabni raajii akka jedha. Namoota 20 maqaan isaanii waldaatti galmaa'eeru keessa namni tokkos maqaan isaa galmee samiitti irratti galmaa'ee hin jiru jechuudha. Kun ergaa nama gaddisiisuudha. Maqaan isaanii galmee isaatti galmee samii irratti galmaa'ee hin jiru. Maal nu fayyada maqaan keenya galmee samii irratti yoo galmoofne? 28 irraa namni bifa bakkeetti mul'atuun Yihuudiin waan ta'eef Yihuudii dhugaa ta'uu hin danda'u. Dhagna qabannaa fooniif dhagna qabannaa dhugaas hin ta'uufi jedha. Nu dhagna qabannaa furaa 29 irra kan jiru anaaf isiniifis isa 29 kana akka ta'uuf nan hawwa. Anaafis isiniifis namni keessa namummaa isaatii
isa bakkeetti hin mul'anneen Yihuudiin ta'e garuu Yihuudii dhugaadha jedha. Maalidhaan namni Yihuudiin ta'e keessa isaatti namni Yihuudiin ta'e keessa isaatti namni dhugaa kana fudhate jechuudha. Keessa isaatti namni Kiristoosiin hordofuu isaa mul'ise jechuudha. Qolaasiyaas 1:27 irratti Kiristoos isin keessa jirudha jedha. Isa isin keessa jirudha. Yihuudiidha jedha. Dhagna qabannaa yaada garaa namaas dhagna qabaa isa dhugaadha. Amma anis kan barbaadu isinis kan barbaaddan obboloota koo kan hunduma keenya akka ta'u qabu. Dhagna qabannaa yaada garaa keenyaa ta'uu qaba. Yihuudii isa dhugaa keessa keenyaa ta'uu qabna jechuudha. Kun hojii hafuura Waaqayyooti malee hojii seericharraa caafame miti jedha. Kun godhi hin godhin ka jedhamu duun taane lammaffaa dhalachuurraa kan ka'e jechuudha. Hojii hafuura Waaqayyooti jechuun namni lammaffaa hin dhalanne kan koo ta'uu hin danda'u jedha miti Wangeela Yohaannis 3:5. Bishaaniif maalitti kan dhalanne jedha. Hafuuratti kan hin dhalanne jedha. Hafuurri sun eenyudha kan itti dhalanne? Tokkoffaa Qorontoos 15:45 irraa Addaaminni jalqabaa foon jiraataa ta'e Addaaminni lammaffaa immoo hafuura jireenya kennu ta'e jedha. Kiristoositti kan dhalanne jechuudha. Kanaaf kun dhimma lammata dhalachuuti malee dhimma godhi hin godhin jiru dhimma seeraa eeguu dhabuuti miti. Dhimma lammata dhalachuuti. Lammata dhalachuun kenna amalli kenna seera Waaqaa wajjin akka walii galu nu godha jechuudha. Namni akkasii kun Waaqayyo biratti malee namoota biratti hin jajamu jedha. Namni bakkeedhaan hin mul'anne. Bakkeedhaan waan dhagna qabatee fakkaattu. Bakkeedhaan yaadni garaa kee waan dhagna qabatee fakkaattu. Bakkeedhaan Yihuudiin hin fakkaattu. Amalli isaan irraa mul'atu irraa mul'atu. Namni akkasii nama biratti hin taane eenyu biratti jajama jedha obboloota koo. Waaqayyo biratti jajama malee nama biratti maal hin ta'u jedha. Hin jajamu jedha. Kanaaf obboloota koo nama biratti hin taane Waaqayyo biratti jajamu akka taanuuf Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu. Amiin Waaqayyo karaa addaa